ani addunyaa waaqoo abbaa qananii addunyaa ummanni Itoophiyaa hundi kan biyya keessa jirus kan ala jirus dhiiga mucaakoo haqa mucaakoo kanaa baaftanii isiniin jecha hangammaa tumsa naagootaniif galata guddaa isinii galchaa warri sagantaa adda addaa sooshaal miidiyaa adda addaatiin maatii du'a lammaffaa nurra labsaa jirtan immoo akka nurra dhaabbatan isin gaafachaa maatii keenya akka jajjabeessuuf haqni mucaa kiyyaa akka nama baasu hanga ba'utti akka na cinaa dhaabbatan hunda keessan isin gaafadha. Na cinaa dhaabbatanii jirtanii fuulduraatti illee na cinaa akka dhaabbatan haqa ilmootiyaa dhiiga ishii akka naa baaftan isin gaafadha. Akkuma gaggedduu kana sooshaal miidiyaa kanarratti argaa jirtanii footoon obboleettii keenya qananii ba'aa jira jechuudha. Yeroo itti tumaa ture fuulatti bobbokosaa ture yaa gara kana shan keessa dabarsite hin beeknu nuun because yeroo sagantaa qabdan yeroo iddoo tokko dhaxxanii meekaappii aynataama tokko dibattu gatitee warri biyya keessa jirtanii fuula keessa dasa dhugumaayyuu arguun iyyuu rakkeessa jechuudha gaaf tokko because hundumtuu aynataama tokko dibata gatitee rakkisaadha nama gargar baasanii baruun jechuudha. Meekaappiin kun waama meeqa dhossee ture laatan jedhan dhuguman isin jedha akka isheen itti nagaddisiiste akka itti gaddee anatu beeka jechuudha. Baay'ee nama gaddisiisa. Maatiin itti rakkate ituun nyaatiin ishee nyaachise utuun baratiin ishee barsiise utuun qabaatiin isheetti akka waan tokko hin hir'anne godhee barsiisee addanaan gaate kashalabbeen abbaa argite yeroo isheen morma kuttee lafa buustu baay'ee nama gaddisiisa. Waaqayyo kara ijoollee keessanii isin hin gaddisiisin. Warri ijoollee keessan dhabdanii beektanii beektu dhukku akkam akkanni nama dhukkubu akkam akkanni nama dhukkubu jechuudha ijoollee ofii dhukkubaan illee dhabuun kashalabbeen abbaa argite nama ajjeessu miti jechuudha. Si jammaranii nama bileem gochuudhaaf miti. Mucaan kun waan hundumaadhaan iyyuu hin caalte jechuudha gurbaa furraa kana dhuguman isiniin jedhan. Sirbituu machooftee iddoo meeqatti caccabaa galtu foqoqaa galtu jechuudha. Baatamee fagaleedhaan ni gaafatti ga'u machaa jechuudha. Machooftu hidhii gogaa argeeraan gurbattitti jechuudha. Who cares? Sirbituu Oromoo taatee dhiistee warri ijoolleen tokko dubbii jiru fuutanii haxanii warra jara bira geessitanii yoo barbaadan haxanii ittiin heerumtanii jiratti amma jarri maal fiduu jettaniitu. Ijoolleen keenya meeqa jiru addanarra kan dubbii meeqa hiikuu danda'ani jechuudha jara bira haxanii maftiihee barbaaddu jechuudha. Insobdu gaafa nachi mana hidhaa sanaa ba'ee sanuma kan wajjiniin deemee ciisu majammaraa jechuudha sanatti himan. Dubartii bara si'ana ammarra gahee ofishee qammastutti inni namarratti ta'u barumsa isheedhaan ta'u. Yoona kana warafaa eeggatanii kana nama gootanii jechuudha. Warafaa eeggatanii fammas taga maal lafa masinnatiin isaanitti miigala fadhiitee fammas haga. Ammuma fammas ta'e kana sabuma kanadha kan fuudhee lafatti si dabalu jechuudha gaafa waan akkasii ta'umu. Fammasa keessan fammasuu keessan hin beeknu. You just like sirbituu lamaan sirbituu mootummaa waaqayyoon naaltu sirbituu keessatti respect argattee hin beektu by the way. ስለዚህ kana big deal gootanii barattanii warran baranne foqoqxoo akkasii hojii warra foqoqxan jechuudha. Seriously, oh my god, like qualification keessan tool kaastaniiti baay'ee gaariidha jedhee yaada dubartoonni jechuudha. Kanaachi kashlabbee abbaa arge kara deemtu gorortoo abbaa argetu karaarratti si hambisa jechuudha. Maatiin ishee baay'ee nama gaddisiisu by the way. Abbaan ba'anii maaloo na gargaaraa akka dhugaa mucaa koo dhokatee nafni maaliif xiiqii irra jirtu ammas hin jechuudha. Xiiqii ijoollee jaraa fi ijoollee keenya gidduutti xiiqiidhaan qabatanii malee amma dhuguma isheedhaaf gadditanii miti. Warri informationii dabarsitanii jaratti laattanii jechuudha. Gurbattiin kun garuu mana hidhaatti gadhiifamuun qabdu jedhee yaada jechuudha. Eessa nama sakamtuu wal harkaa si fuudhee nama si godhan nama mucaa warqaa fakkaatte kana ajjeeste jechuudha. Seriously ammani akka inni ajjeese amanaan jira jechuudha. Maaliif eenyutu dhukitere? Maal seexana moo dangaboo maali qabdu yoo fure mukatto furukutaa moo sibiilatti moo girgiddaatti fure baabul taree mucaan kan fuulli bokokee fuulli wal caale iji wal caale tokko bokokaa tokko keessa galaa kan ta'e sumatu harka keetiin akkas godhe malee dhaala namaa fuutee jechuudha eenyudha kan akkas godhe. Isa ofirratti baranne ijoollee keenya irratti hin dabarsin waaqayyo. Adda haadha keenya iddoo lamatti gargar baasa jechuudha gaafa abbaa fedhe jechuudha. Namni ijoollee koo jirri relationship jalqabu with discipline. Esarra biteenna dhabattan ilaallee dana argee ማለት ነው. Seriously gaafa ijoollee koo guddisonni keessaanis alaanis taa'aqeen. Come try me. I'm serious. Guddistatti himte nama saanitti taane qorqonda ila akka barumsa sanii ta'uttanis itti maa jiran ijoollee xixannoo wada qabdan ijoollee durbaa akka koo wada qabdan obbolaa xixannoo baay'een qabani.
mucaa dhiiraas qaba jechuudha. Gaafan isa dhiiraa guddisuus disipiliiniidhaan dhalli namaa baawundarii qaba kan isin darbuun irra hin jirre jechuudha. Daarii qaba kan isin darbuun irra hin jirre. Hamata irra yeroo geessanii dubbiin hiika argachuu qaba. Maalidha kan lubbuu namaa akkati baastu jechuudha. Eenyu abbaa keetu siif mirgasii kenne lubbuu namaa baasta ate jechuudha. Uummanni isiniin jedhan. Ani seriously waan akkasii irratti maatii koos ijoollee koos defenni gochuudhaan baay'ee na beeku na warri biyya kanaa yoo jechuudha. No. Daarii darbite akka hin taane yuun dubbattu jechuudha. Warra sirraatti ka shalabbii nama rabsiitu min isheen addanaa way Itoophiyaa fa'aa jirtu way kajeeltu beeloftu joonjoftu manaaminidha. Real Ameerikaanonni miti warra dana jiran jechuudha. Agabaabii malee hin dubbatan ijoollee namatti jammar namni respect qaba bakka daarii darbite hin dubbattu namatti. Darbeen waa jedha jetteen naannoo hunda funyaan keerratti jechuudha. Yes yeroo ijoollee turre yeroo yaangii turre experience baay'ee dabarsuu dandeenya. Guys waaqayyotu nama gargaaree jennaani isa tokko waaqayyumatu abbaa manaa inni itti rumni maal jennee yeroo inni waan tamee qadama godheeru waaqayyotu namarraa kaasee dhaqeechi boolla keessatti ishee darbata. Ituu sin rakkattanii ani isinitti himanii personal experience nama gadhee ta'e maatiisaaf nama qabatee jiruuf nama hin taane kolkollee akka ta'e tu baraa jiranii dubartoonni salphiidhaan eeggatu jechuudha. Isatti waamamuudhaaf jechuudha. Maal isinii godha? Kan nama isaa duraaniif hin taane, kan girlfriend isaa duraaniif hin taane, kan haadha manaa isaa duraaniif hin taane, nama wajjin hin jiruuf kan hin taane. Mucaa warqee kana mana keessa kaa'eetu duuriyyee akka isaa mana dhugaatti irra deemaa bultu wajjin ciisadhaan iddoo argetti mucaa'uun jechuudha. Kun Oromooyyuu maqaa waamsisuun irra hin jiru malee sirbitoonni disipiliinii ta'an hin ka'uu baay'ee zawwee dhuguman isiniin jedhan. Kanaafiyyuu isheen qoshaashaan akkasii jechuudha lubbuu namaa baastu sukkumamuutu irra jira jedhee yaada jechuudha. Mootummaan kana serious godhee fudhachuutu irra jira. Nama jechuudha. Abbaan feete zarii keessa sagashitu haadhiisusi inni garuu adabamuutu irra jira jechuudha. Ani namaan jechuudha. Erga har'a fuula ishee argee akka sana shoofiishaaf rukuttee tabalaa shoshitee nuun jettuure maal reezanii sanuu kennitanii jechuudha. Dada dhuftanii. Nama bolaa qabu nama ijoollee koo qabu jechuudha. Ani waan akkasii yeroo argu na aarsa waama ta'e nan koo keessaa nagaggala jechuudha. Maal taatu namni sun na bira jiraate. Adda keessa san buqqee kanaan iddoo lamatti gargarsii baasan ture jechuudha. Seriously. Namni isa durii irraa baranna malee iddoo nu amma jirru albaatiin abbaa fedhee dhuftee nurratti nalbaatu. Naamusaan jiraatta nama wajjin yeroo nama wajjin jiraattu naamusaan jiraatta naamusa kee eegdee jiraatta yeroo naamusa kee eegdeettu immoo hundumtu respect si godha. Naamusa koon eegu jettee gaafa barbaadde machooftu si jamar afaan ishee ajaagaltu kana jechuudha. Mucaan barattee maatii isheetu iddoo meeqaaf eeganii machooftu afaan ishee ajaagalu kana galgala waxii toshite maal jettee hamanni halkan taa'utti eeddee jechuudha. What is that? Dhugumaan isiniin jedhan sukkumamtanii barattanii maal jettanii nama dhugaatii dhuddee ofisheeyyuu laayika akka kana ispeeshaalii nama barumsa hin qabne jechuudha. Dophaa kana. Baay'ee murtoo sireessitee mootummaan irratti fudhachuu qaba jedhee yaada. Kuni Oromummaa wajjin waan tokko wanta wal argisiisu miti adabamuu qaba gurbaan kun jechuudha. Gaafachi beedhe immoo shanan ishee walitti fixa because dubartiin biyya sana keessa jirtu waan mataa isaanii wal of hin danda'ani maal hin jedhani maal fammasta machooftuu jijjigaa deemtu kana jechuudha. Andaan duba sinxarmaa ina qabuma baatee hin hinde. Ayyuu kidimiira ina. Maal achi uffata aadaa uffattee fashalalal jettee fi maal gadi fiddanatti mimi. Siigalee kanaafiyyuu baay'ee sireessitee fudhatamuutu irra jira dubbiin akkasii. Mootummaanis waan tokko nu haadha geessisu dhaga'uu barbaadna gatii ta'e maatii ishee sama jajjabina hawwina hundumtuu Oromoon kan walitti dhufee akka seera qabsiisanidha malee addunyaa isaanii akkas godhanii maal akkanii tortoraa machooftuu ta'e beeku maal jedhu reekan machooftuudha bakka maal hundumtuu wal intinaa machooftuudha yommuu masakkaruutu irra jira malee waan biraame akkasidha waa dhaga'uu barbaadna.